Yoo yaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtanillee nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u. Isiniin jedha kanatti aansuun egaa guyyaa har'aa sharafni meeqarra akka jiru akkuma beekamu karaa baankiidhaan sharafni hanga tokko daddabalee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin illee iddootti hir'atee jira, iddootti immoo dabalee ni jira jechuudha. Asumaanis immoo egaa namni mana koof haaraa taatan chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa, obboleewwan keessan biraan geessisaa isiniin jedha. Namni isin fayyadee beeku, namoonni immoo lakki nutti hin tolle warri jettan immoo laayik gochuu dhiisuu ni dandeessu isiniin jedha. Asumatti aansee asuma gaaffii nama sadii isinii himeetiin itti aansee waa'ee sharafaa guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaan har'aa akkuma beekamu Noovembarii 14 baatii 11 2025 jechuudha. Gaaffii tokkoffaanii riyaala gara doolaaraatti yoo qayyarame malee fudhatamee galamuu hin danda'u kan jette obboleettiin kiyya jechuudha. Birrii biyya kamiituu yoo fudhattee galte yookiin doolaarattis yoo jijjiirte riyaalas yoo ta'e rakkoo tokkollee waan nasirra geessisu hin qabu jechuudha. Birriin biyya keenyatti kan faayidaa hin qabne birrii beeruut doolaara otoo hin taane beeruut birrii qabdi. Birrii xiqqishuu saantima xiqqoo taate biyya keenyatti fudhattanii hin galiina. Yoo doolaara gara kanatti sharafaa fudhaa galaa jedhan tole hin jedhiina. Akkasumas biyyoota kanneen akka saantiboota xixiqqoo Afrikaa keessa ta'an malee kanneen akka Yemen riyaalifa warreen kana malee birrii biyya kamiituu doolaariin, riyaalli, dirhamni, diinaarri, Kuweet, Bahrein, Joordaan, Oomaan, Kaatar biyyoonni kun Ameerikaan, Kanaadaan, Awustiraaliyaa, biyyoonni yuuroon kanneen akka biyyoonni hundiyyuu ni jijjiirama jechuudha biyya keenyatti. Waan barbaadde baankii barbaadde dhaqxee jijjiirrachuu dandeessa. Inni biraa viidiyoo yeroo nu hojjettu sagaleedhaan nuun hojjetini sagaleen yeroo nurratti fudhata barreeffamaan nu himi in jedhe obboleessi tokko gaaffii kana na gaafatte dhiifama asumaanii. Sagaleetiin irra namaa gala. Maaliif jennaan gaaffii namoota babbaay'eetu jira. Namni tokko yoo gaaffii gaafate isa tokkoof deebii ta'uu danda'an. Yaada namni tokko qabu inni biraallee qabaachuu danda'a. Gaaffii kana keessatti deebii nama hundaa deebisuu danda'a. Inni biraa immoo sagaleedhaan wayya malee barreeffamatuyyuu irra fixaa jechuudha. Inni itti aanu immoo jechuudha gaaffiin tokko yoo arabni kan gabaa gurraacha warri ergan jechuudha. Gabaa gurraacha kana wanna gabaa gurraacha kana ergee cinqamuu koorra yoon baankii ergadhe maal wayya obboleettii kiyyaa kan jettu inni kun bareedaadha. Cinqii namoonni irra caalaatti daldalaa walii galuu dadhabdan akkasumas immoo daldalaa sana suuraa isaa hin beektan yoo taatan namnichi sii ergu suni suuraa isaa hin beektan lakkoofsi isaa immoo iskiriinshuut gochuu yeroo argitan iskiriinshuut siniin ta'uu piroofaayilii isaa iskiriinshuut siniin ta'uu oksatanii warra hojjetan jiru. Lakkoofsa qofa sii kennu lakkoofsa sana qabachuu hin dandeenye lakkoofsa biyya ati keessa jirtuufaa hin taane ta'ee in ergiinsi baankii yoo argite ergite ammayyuu sharafni jechuudha karaa baankiidhaan 40 gara 40 oliitti ol siqee jira riyaallifaa jechuudha. Kanaaf cinqiin qabu rakkoo garaagarummaa baay'eeyyuu hin qabu. Cinqiirra baankiinis bareedaadha. Isiniin ja'a keessaafuu namoonni baankii Oromiyaa baankii argattanii fi Awwaash baankii argattan baankii yoo fayyadamtan baankota keessaa immoo jechuudha kanneen nigdi baankiitu irra gadi aanaatti sharafa malee warri kaan hundi isaanii maallaqa babbareedaadhaan sharafaa jiru jechuudha. Yaaddoo tokko malee isatti fayyadamuullee ni dandeessu warri cinqii akka akkanaa keessa jirtan isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun immoo waa'ee guyyaa har'aa sharafni keenya meeqarra akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu baankiin daddabalee jira isiniin jedheen jira. Egaa tokkoffaarra Ijipsiyaan paawundii irraa isinii ka'a jechuudha. Ijipsiyaan paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira. Akkasuma Indiyaan rubbiidha. Indiyaan rubbiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.80 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 474.52 oolee jira. Asirratti Joordaanii fi Bahrein maaliif karaa
baankii nutti himi akkasumallee kaatar nutti himi warri jettan argachuu hin dandeenye ammaa fi gara fuulduraatti immoo yeroon argadhu isin biraan hangeessisa ammaaf gabaa gurraacha bichaan argadheera jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 47.81 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin duwwaa yookiin 0.64 oolee jira. Akkasuma Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 252.61 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 465.74 oolee jira. Akkasuma Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 584.35 oolee jira. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Baankiidhaan immoo Kuwait diinaarri tokko 481.10 oolee jira. Maallaqni guddaan gaafa dabalu guddaa gaafa qannasullee gudduma 474 irraa ka'eetiin hanga kana ga'e jechuudha. Kuwait diinaarri karaa baankiidhaani. Akkasuma immoo inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.70 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 40.98 oolee jira. 41 jechuuf saantima lamituu irratee jira jechuudha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 47.70 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan maallaqa guddaa warri qabdan 23 jira. Namoonni immoo maallaqni keessan immoo xiqqishuu taate 23 fi 23 hanga 24 jira jechuudha. Kana jechuun immoo riyaalli Saudii maallaqa guddaa yoo ta'e 45 birrii Itoophiyaa jechuudha. Namni xiqqoo qabdan immoo 44 hanga 43 adiifaatti jira jechuudha. Daldaalonni ergan immoo garaagara hundi isaanii waan ta'eef dabalata immoo taaskii yookiin immoo mashwaara immoo qixxuma 50-50dha jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40.13 ol dabalee buleetiin jira jechuudha. Egaa kanaafidha kanani karaa baankiis yoo ergattan rakkoo hin qabu kanan isiniin jedhu jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaa doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 178.93 oolee jira. Egaa akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 150.52 lamatti ol dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa 149 irra ture dabalee jira jechuudha. Asumaan warri Joordaan doolaara fudhatanii fi warri Beeruut walumaa galatti doolaara fudhattu Ameerikaa doolaarirra dhaggeeffatadha isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 117.16 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 96.29 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 127.79 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 105.38 oolee jira. Akkasuma Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 225.98 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 184.48 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 235.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 194.1 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 208.32 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 174.23 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.23 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hewaan tokko 20.78 oolee jira. Akkasuma Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.29
oolee jira jechuudha. Egaa viidiyoon ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoonni yaada qeeqa gaaffii qabdan akkuma kana yoo gaaffii viidiyoo jalatti na gaafattan viidiyoo jalatti immoo haala viidiyoodhaan immoo gaaffii keessan isinii deebisa. Yaada qabdan qeeqa qabdan akkasuma itti fuftanii barreessuu dandeessu. Viidiyoo kommoo laayik gochuu akka hin daganne isiniin jedhaa turtii biraa yookiin viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.